Gaafa dur namni tokko waa balleessee murtiidhaaf mooticha duratti dhiyaatee bara. Mootichinis adabbii gosa sadii dhiyeesseef. Shunkurtii jirtuu quncisee akka nyaatu hoggu 100 garafamu qarshii 500 kafaluudha. Namichi nama tasgabbaa'ee waa yaaduu danda'u waan hin ta'iniif jarjareetuma shunkurtii tanan quncisee nyaadhaa jeen. Shunkurtii kiiloo takka dhiyeessanii fi akkuma firii lama nyaatee tasadaffaa quncisuu jalqabeen gubatee ijjitii isaa imimmaa yaasuu fi gororri afaan keessaa dhangala'uu jalqabe. Namichi lafaa utaalee yeroo 100 garafamuun hawayyaa jeen. Yeruma san namoonni haala nama garafan yaamamanii itti wal jijjiiraa cafaquu jalqaban. Yeroo 50 hogguu garafan namichi dadhabee harka isaa ol qabe. Yaa mooticha kiyyaa kanas waan dandeenyeeti akka teetee tumman 500 san kafalaa jeen. Mootichinis itti qoflaatii akkas jeen. Badiin kee guddaan jalqaba yakka san hojjechuu kee qofa osoo hin taane yaaduu dadhabuu keetii jeen. Maal qaba osoo jalqaba sirriitti itti yaaddee sadeen irraa tokkuma qofa filatte. Ani sadeen keessaa tokkuma qofa akka ati adabamtuun sitti murteessa. Ati garuu dubbachuu malee yaaduu waan hin dandeenyeef sadeenuu adabamte jeen. Egaa obboleeyyan kiyya seenaa kanarraa waan nuti barannu waan tokko hojjechuus ta'ee dubbachuun dura sirriitti akka itti yaaduu qabnudha.